isini hattu jala ka uf banillee isini kan kabajaan qabnillee isini kan waan biyyaa baataniif hin beennillee isini kan seerallee hin beenne isini kan uf hin beennillee isini yoo isini hime maal gootan maal jedha bicha arabsaa yoo isini hime maal gootan uf hin beektan akkuma isiniin jedhe silkiin keessan kun chaarjii bichaa hin fixatin kaardii bichaa hin fixatin eerfooniin gurra lamaa dhageessisuu bichaa hin dhabin antuu biyya arabaa biraatti jechuudha eerfooniin kan kee ka gurra lamaa bichaan hojjannaani kalaas waan biraan feetu jechuudha lubbuun kan kee bichaa sa'aatii inni onlaayinii irra bahu sa'aatii inni onlaayinii seenuu fi gaafa inni piroofaayilii jijjiirate bichaa maaf akka jijjiirate hin dagatin silkiin isaa bichaa akka biitis irratti hin taane bas dhumate jechuudha haadha ijoollee shaniiti kabajaa hin qabdu. Haati ijoollee shanii ta'e ijoollee shan biyyaa qabdu kabajaa hin qabdu kabiraa soquuf deemte olii gadi baateeti mandara irra obboleettiiti ka duraan hin dhaltee si gaafata rabbiin ka duraan hin dhaltee eessa jira miratti hima ka duraan hin dhaltan eessa jira kamiin dhaluudhaaf zoortan maali shawaan hagana hunda qiyaamaan hagana hunda isin qabateetiin akkasitti mandara keessa deemtaniin maal inni kalaas itti cittanii bari itti cittanii midurriyyummaa cillitti itti jedhaatii dhugaatii sakkaraatii akka barbaadanii jiraadha asii baatanii ani arsii inni jimmaa ani akkasiyyoodha akkasina godhe akkasina ta'e asirra baatanii gidee nutti hin booyinaa nutti hin booyinaa asii taaziyaa teessan taa'uu dadhabne gaafa isa bira dhattu ka haadhaan nageettu kan abbaan nageettu meeqa keessan tamma sa'aatii anama asirraa haasa'u ka dhiira lamaan gidduu jira. Nama 400 gubbaa kana jira miti 400 kanarraa yookaan shamarran 10 yookaan 20 luka dhiiraa lamaan jidduu jirti sa'aatii ammaa kana shiishaa harkisu jirti erfoonii gurra kaatte dhisi dullattii tana haa iitu asirraa faayidaan qabdu jedhaan lubbuutiyya ani fati du'a malee maaltu addaan nu baasa osoo addaan baanuti gaafa san addaan baana gaafa ebeluutiif ebeluu addaan baana osoo addaan baanuti dhisi lubbuutiyya. Shishatti asii ol saabee ka'ee. Wallahi gaafa ati takka jettee miidiyaa jammartu irraa si jaaladha. Fuula irratti gaafa ol akka nagajjee dhungatee. Harkatti as keessa harma isii keessaa qaba. Isin ija waan miidiyaa irratti dubbatamutti dhageettuun iyyuu hin qabdu. Haga isin ijaasaa ofii fixattee mana hojiitti deebitu haga birriin harkaa dhumtuu fi harki isaa harma isii keessaa hin bahu. Luka isaa lamaan jidduu hin baatu. Shiishaan guddaa kana bira dhaabbata. Asiin sigaaraa harkifti asiin shiishaadha. Bas jireenya biraa hin qabdu jechuudha. Gaafamuuf argiti. Gaafa humna fixattee hudduun isii lafa geettee yeroon irraa darbee waraqanni irraa dhumee jireenya hunda dhabdee jette guyyaa san of argiti. Kun hin jiru jedha dubbadha. Namni tokko gaafa biyya biraa irraa isin fidu fiizaa ji'a 3tiin isin fidan yookaan ji'a 2tiin isin fidan yookaan ji'a 1tiin isin fidan. Wanni kun gaafa jiini sun irraa dhume irraa qabeetiin isin irratti laakkaya. Isin irratti laakkaanii yaasi galcha naan jedhee nadhaatataa jira yookaan ammoo fooqii gubbaa si darba naan jette dhokadhee bahee akkanatti isin bira dhufe. Eenyu siin kunooti ebeluu tan baasabora kan keerraa si fudhanii mallaqa kan keerraa si fudhanii likki ofiitiif qixaatii mataa ofii argattee ati nagaa kan keetiin hojii kan kee dalagattee jechuudha seeraan. Ana hin gootu biiroo mateetti. TikTok malaaluun dhabin isin jiini tokko dhumate jiini lamallee achumaatti dhuma jiini sadillee achitti dhuma yoo muree guyyaan isin dubbattu jiini sadi dhumatee erga warqaan isii kaansilii ta'ee waa hunda ta'e achi kaate kalaas hojii nagalchaan jirtu warqanni kiyyarraa dhume baasaboora kiyya naa kenni kamaaliif baasaboora kan kaasisii kennu ji'a sadi teettee ji'a sadi nyaattee birrii ji'a sadi as fidi kisaaraa kiyya as fidiiti hoo baasaboora kan kee. Obboleetti diya waraqaan kan keerraa dhume karaamaan sirra lakkayaa jira waraqata si kennite kamaalii sitti kennite. Waraqaan isin sitti kennite kaa'ate fudhattee deemtu kamaaliiti. Gaafa duramaa kaartoonii taate ciiftaati. Wanni kun waan lubbuu kan keetiiti waan jireenya keessanii wal qabatu. Ni beektan keessatti warroonni biyya arabaa biroo hojjettanii dhuftan akkamitti isinitti taphatan namni. An biyya arabaa biraa hojjedheetiin dhufe hin jedhiniiti reefireeshidhaa jedhi. Si jala qaanfanne jechuudha. Ani reefireeshidha ree biyya irraa bahee afaan arabii hin beeku. Kanaaf natti taphattee jedha himadha malee biyya arabaa bahareen maaliyyoo akkasiyyoo waggaa hagana dalagee Dubaay dhufee dayyuus ni natti taphate hin jedhin. Qaanfadhu jechuudha. Afaan arabii keessatti nalageeffadhu haliima. Bakka kana abadan sirraan bitadhu. Namni haga kiyya miidiyaa ani waggaa 12 ol irra jira. Miidiyaa haga feete fayyadamu. Haguma feete miidiyaa hordofu.
abadan kana sirraan bitadhu kana walirraan fudhannu haadha faate ani ija lamaan Borsi dhaggeeffadhu Haliima. An siifu jedhaan jiru bar. boonni Siifu jedhaan jiru bar obboleettii dhaggeeffadhu. An siifu jedhaan jiru bar. Mee bi'ati yookaan dubbiin si fakkaattee ta'uu dandeetti. Hedduutu jira kan akka kan keetii jala kana dhaggeeffadhu habiibti ijoollee akka kiyyaayyuu ija lamaan shaashii gurraacha hidhanii hawaalaa buusisiisantu jira. Ijoollee kana siin jettu jira baran maaf ta'a suni summaa ta'a. Akkamittiin ta'ani hangaafa xiyyaara irraa bu'e makiinaa isaaniitti na jala jira. Akka waan qilinxoodhaa bakka biraan na jijjiiraa jiranii makiinaa isaaniitiin balbala isaaniitiin na buusanii achi ati jette ishii afaan hin beeka. Amma namitti xiyya itti hime ani biiroodha waan isaan na godha hin beeku ji'a hagana na hidhanii achi carraan si bira na fide mallaqa kiyya isaanii walii galtee isaanii hin kennita taanaa anaafatu waliin beeknuu jedhee afaan guutu namittiin. Inshallah naan jedhu ji'a gahe dhaggeeffadhu haadha faate sirri dubbii kiyya qayyabadhu ijoollee bicha aaruu miti shamarran qofa arrabsuu miti wanni ati beekuu qabdu amma shamarran qofa komachuu miti kan silaa afaan beekuuyyuu hagana godhani ijoollee miskiina maal godhanii achirra laali kan wanni na gubee miidiyaa kanarra na fide tokko kan ijoollee silaa waa dubbachuu hin dandeenye gabba anamma tattaafadhe indaminiin koraqata malee raasa bahee jedha. Akka fedhe akka tuubaantu dubbadhee poolisiin na qabee poolisii isaanii ga'u qophiidha ammallee. Siigale biiroo isaanii lookeeshinii suuraa isaanii qabadhee taa'aara. Maaliif gaafa jaraa waliin dhufe kunoo mallanni kiyyaa paaspoortiin kiyyaa fi wanni hundi kiyya isaan bira akka fuula toluu dhabuu malti. Siigala ijoollee baangaalee irraa binne ta'uu danda'a. Suudanii irraa binne ta'uu danda'a. Arabni irraa binne ta'uu dandeetti. Hin dalagadhaan biyyaa baate ijoolleen tun. Maal godhani as fuudhanii kisaaraa fi amma mucattii takka rabbi isii tolchee riskiin tolteef ji'a afur geettama mana arabaa maal godhan beektaa ati dalagaa namni si bitu hin jiru qarshii 4,000 lafa naa kaayii bayii jedheen yookaan biyya si deebisaa jedhanii meelaani haadha ijoollee sadii miskiina mucattiin tun nama baadiyyaati hin beeku dhiqattee fuulan tolle baadiyyaa jalaa daa'imman tanarraa jijjiirama jettee dhufu. Kajirtu biiroo mana hidhaasanii yoo naqa imimmaaniin dabarsita ji'a 5 bakka sanitti dabarsite mucattiin sun akkasitti dabarsite namni indaminim iyyafatanii dubartoonnummaa holii awwaaxanii birri 3,500 irraa kafalanii bakka sanii paaspoortii malee fidee Dubaay eeggate. Dubaay eeggate paaspoortii malee jechuudha hiihaa gale. Kana hin himachuuf akka ati jettu himachuufi lakkoofsa hin qabdu bilbila hin qabdu lookeeshinii takka hin qabanne. Maal godhan takkitti wal baasnaa qoyaadha faate fidanii maal godhanii balbala silaa ijoolleen sun birrii kafaltee irraa fuuturra ufiitii geessan akka lookeeshinii illee ijoolleen dhattee fuudhe jechuudha lookeeshinii ufii erguu didde. Kami lookeeshinii? Ija lamaan qabattee ufii 3,500 oolle paaspoortiitti oolle mallaqa ufiititti oolle. Ija lamaan qabattee waraqata malee raasaa amma dalagaa jirtu mucattiin. Maal jedhaniin gaafa duraa kabirri irraa buufatan biyyassi deebisnaa ati dalagaa hin argattu ati nama guddoodha arabni guutuun si filachuu diddee ji'a 5 bakka kana nurra teette kisaaraa kenna nuu kafali jedhanii. Akkas jedhaniin mucattiin ji'a 5 hidhamte waan gootu wallaallaan asuma achi bilbilattee biyyumatti abbaa warraa birrii indaminim sossoqee fi kuyeet irraa beeruut irraa maalirra 3,500 mucattiin baate bariisaa ijoolleen barraadhaan dalagaan amma dalagachaa jirti. Siigalaami leebila kanatti odoo silkii takka hin qabanne odeeffannoo akka as fideetiin ragaa irratti dubbachuu danda'u ji'a 5. Hin jedhee bara biifti hin jiruu siin hin jennee bara. Haalii mana dhageeffatu hin jiruu hin jennee bara. Araba jala sararanii diiman arabni eega biiroo irraa malee ergamu jedhanii waan seerri isaanii wayii itti gadu itti fakkaatu. Hin jiruu siin hin jennee bara. Odoo itti kennan ji'a 5 nyaatan mucattii takka. Na dhageeffadhu obboleetti tiyya hin jiruu siin hin jennee bara. Injiru siin hin jenne bara. Anqoy gizee 2,500 2,400 reefi Oromoon biyyaa baay'ee namni biyyaa baay'ee yoo san 2,500 2,400 yoo san wayyamoo yoo san namni ija banatee ijji namaa lafa argamoo amma lafa arga. Marama Itoophiyaa ta'anii intarneetiidhaan waan barbaadan hordofanii bara. Warri Itoophiyaadhaa xiqqaate jala kana nama 10 nama 30tu jala kana jira hin xiqqeesse. Itoophiyaan asirra miidiyaa asirra nu waliin ooluu jiran arguu jiran dhagahuu jiran waan taame hunda jechuudha. Argite jaarraa 21ffaa keessa jirtu obboleettiiti. Jaarraa 21ffaa keessa. Amma kana keessatti hidhee sirraa taa'a yoo ta'e hay
mana arabaati batu jirtanii bar mana arabaati arabni bidhattee biiroo irraa si fudhattee bar arabni bidhattee biiroo irraa isin fudhattee manatti isin galtee kalaa kosa isinitti hin kenne kaawwata akka isinitti hin kenne angaafa kuyeetiin naqu gizee xiyyaara keessaa buunuun argine xiyyaara keessaa buunee malee xiyyaara keessaa buunee kabiiroo gabbuunu arge malee xiyyaara keessaa sa'aatii kam akka buune sa'aatii kam akka xiyyaara dhaabatee hanquban qabu bahareen nuun dhaabate bahareen irra kuyeetiin nuun seene gizee kuyeetiin keessaa gannu buuseen argine wannoo tokko fidan nutti diranii adaachi keessaan gadduunne nuti akka hoolotii jechuudha shabakaa wayii fidanii mataa gubbaa wannootitti xiyyaaraatti godhanii achi keessaan gadi duunne gizee gadduun hin argine biiroma keessa kabalannee walma seenu hayi eessa seenne qofa dheetu maal uf laale akka hoolaatti dada keessa nu dabarsan daawwannoo keessa eessaan eessa seenne angadi buunee dirree xiyyaara buunee akkuma waa wannootiin lukaan deemne seenna see ammaa libbee fidanii wannoo tokko mataan nu diran achi keessaan gadi yaane ada anquban qabu uftaat garana uflaala ofii namni lafarra deemu hayi xiyyaara tuddachii ta'e moo maal ta'e waan taame quban qabu waan yeroo jalqabaatiif xiyyaara yaabbate biiroo gabbuun ta biiroo gabbuun akkasuu dallaalli nu fudhate hagee dallaalli nu fudhate dallaalli fuudhee nuun gale namitti hin torbee takkaaf hin dhufu mana dallaalaa sanitti ala bahee ijoollee osoo namitti biiroo ol nu baasti deebiteetiin mana ofiitti nu galti ol nu baasaa deebitee mana ofiitti nu galti utuu san godhu naannoon haa walliidha ijoollee mucattii oromoo wayii arge qalama harkaa dhabee hin beeku takka iluma ammaa biyya kana keessatti yoo silkiin kiyya chaarjii fixate jedhee qalama harkaa dhabee hin beeku lakkoofsa namaa sammuu keessatti haffaza'an lakkoofsa namaa yoo ka haadha seenaa hin beekne ka aslii yoo ka aslii hin beekne ka reedii lakkoofsa namaa sammuu keessatti haffaza silkiin kee chaarjii fixachuu danda'a baduu danda'a an bakka wayii dhaqee karaan harkaa baduu danda'a abadan lakkoofsa poolisaati lakkoofsa namaati lookeeshinii kiyya waan kana sadii yoo hin qabne silkiin kiyya chaarjii yoo hin qabaatin ani akka nama qullaa karaa gubbaa deemaarutti uf laala akka qullaa nama karaa deemaarutti akkasitti uf laala akkama namni silkii isaa oofii qabatee deemti dubartiin gargariin margisee silkii kan keemee jettuun silkiin chaarjiin qabu siin jette kaardii kan qabu siin jette silkii qaboo kana kan intarneetiin qabne kan kaardiin qabne kana baadhattee deemti silkii kan ofiisiin dubartiidha taaksii yaabbattu kana taaksima jedheef keessa seentee yaabbatti bakka eessa akka deemaaruun hin beektu bakka kana jettee yaabbattee gara kibba jettee yaabbattee kaabatti yoo qajeele karaa hin beektu keessuma teettee tumaan silkima goroggoruudha isiin muuziqama dhageeffachuudha eerfoonii gurra naqatte kun shamarran keenyarra jira jechuudha taaksimaan kun eessa deemaraan hin beektu wanni hundi karaarra jira taaksiin tokko gaafa siin deemu karaa irra jira fakkeenyaaf kuweetiin keessatti gizee jaaraa ayuunii kaatanii jaaraa wahaa seentanii wahaa jedhee wahaa karan hin seenti garana yoo dabarse xiyyaan garam dabarse garana yoo kaseenu ta'e eessa seensisa jedhee sitti agarsiisa wahaa garam hin seenta ayuunii hoo garam hin seenta sitti agarsiisaa jechuudha xiyyaan laaluu dandeessa makiinaa kan kee makiinaa keessa jettanii taa'uu sun taane karaa daandii garam akkasiin deemaa jiruun laaluu qabda ati imaltuudha imaltuuni uf dagachuun qabdu ati keessummaadha keessummaa yeroo kamuu qophooftuudha an kanaaf isin hin jedha bar hin beennu aan hin guuttaminaa shamarran keenya hin beennu jecha jedhu mataa keessaa haqaa hin beetta maqaa kan kee barreessuu beetta aayi baay'ee addaan beetta taanaan ati ni beettaa jechuudha wanni ati hin beenne hin jirtu ni beettani jaarraa 21ffaa keessa jirtan ilmoo kan kee kaate dhaltee amma soo gaafatteetiin jetteeti wanni sitti himne hin jiru waa hunda sitti hima ati akkamitti wallaalta haati isaa akkamitti wallaalta ati qabattee lakkoofsa kan kee barreeffattee qabattee biyya baata akkasiin jedhe qalamaan barreeffattee osoo akkasitti mucattiin karaa irraan na deemtu biiroo nu geessiti nu deebisti ganama biiroo nu geessanii galgala nu galchanii osoo karaa deemu isaan biraa hafee mucayyoo wayii Itoophiyaa argee lakkoofsa isii irraa qabadhe qalama waan harkaan dhabu isiniin jedheeti lakkoofsa isii irraa barreeffadhe gizee irraa barreeffadhu kana afaaniin akka waan isii waliin haasa'uutitti akka isiin hin argineetitti lakkoofsa kana asitti wannoodhaan barreessa ijaan isii ilaalaa isii waliin haasa'e akkana gadi hin laalu ijaan isii ilaalaa isii waliin haasa'e ofii ammoo lakkoofsa hin barreeffadhu gizee akkana gad jedhe na argiti kaa maal godhaa jira jedhaan namitti mucatti dallaalaa naan deemtu asiin lakkoofsa isii irraa barreeffadha kan isiin na himtu ijaan ammoo isii ilaala harkaan ammoo barreessaa jiraan lakkoofsa barreessaa hin beekaa mire harkaan barreessaadha ijaan isii ilaala lakkoofsatti irraa qabadhee biraa gale.
amma bara لا haadha كونسيبت faadhee جاتين غافا كفيلة جلا بدو نمتي شنتبيتي تشوفي برا بديا نما توكو هنبيكو مجايو سمالي غافا كفيلة جلا بدو نمي مجاتي سنيد ولد مجاتين سنما ناغوتي أكاسي كفيلة جلا بديا habiibti أرجتني anillee sammuu mataa kiyyaa qaba. جيتش هنبيكو يدو Ani أسكيسا yaadutti ati yaaddu. Akka ati yaadduti anis hin yaaddu. Anaaf ati amma taafii ta'uu يا أنا Halima, ميديا قبل ميديا فإذا مرتا دقيقة أم شاورن كأنه ونس ولا أما أكرتني مالي وروني أما haati no, taatee خلينا أنا دقيقة ستي هما وقال سني هما متي bakka buutee dubbata arti malee shamarran إيه keenya بقى bakka دقيقة buutee ستي هما dubbachuu حليمة أنا ofii دقيقة bakka نمور مني ofirraa bakka شاورن Halima, كأنه ونس ولا أما ولا أما أكرتني ورثي سني أما ولي دبر ستان akkasin Halima, stop. Laal amma ورثي isin سني أما mataa ولي dubbii دبر ستان garan. شاورن كأنه كان أما ما لبيت تاني أكاس بقى واي مديرة أكاس وكا أكاس نقوله أكاس تأه أكاس قوله جارسكي واي Amma dogoggorri ni jira, dogoggorri ni jira. Kanaas gorsa haati faatee jettu kana ijoon mata qabachuu qabnaadha. يوكان أمو خلاص أكاس مالك أكاس ولا ديم كاس انت تو مبارك يمرته أصلي برته إكلي برته دعوة دوراني أتي مالك هنيا تمين إيه سجرت هريان تنتهي تو خاسر مبارك يمبتو كان نصر أصلي بيتو هذا فاده بيتو دعوة دوراني أتي نيا تمين كنوتي وانا كناتي وفيك ماسي akka ati dubbatu أنا تفيد دمي دي سيكا جلتي دعوة وانت كتجتني بكرتني همتني كتن هذا كرو وانت كبوكا هنقبل الجامعة ergantu jira haadha faadhee akkanatti hin dubbatin kan. Dhagahi ati amma ijoollees miskiina sanillee bakka buutee giddu galeessa godhattee dubbachuu qabda malee taafa akka an taaf ta'e taaf ta'uu qabdiidha jechuun qabdu. Laali ammo laal Halima haati faatee akka jechaa jirtu. Halima atilee hin osburtu. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Halima mee osburii. Sarraallee namaa kenni intala. Laa Waan ijoollee taate. haadha ijoollee afurii biyyaa baata jira. Gaafa duraa karaa Ta'e malee tana waan nageessuuti. uummatantu jira. anuu beeka ka ilkaan butu ka funyaan butu naa eegaa dheedhan jaamaan maaliif jedhe gatii ijaan hin arginee fi dubbii gurra dhagaye akka butamaartu ka funyaan butu garuu ijaan argaare ka dubbii butu anuu beekaa ka funyaan butu naa eegaa dheedhan jaamaan jettee oromoo argitee maaliif jedhe waan ufii hin argine san namaan naa eegaa jedhe waan ufii hin beenne haala dubaayii gaafa jalqaba dhatte yoo hin beekin teettee namarraa qorachuu qabdaati dubaayii tan akkam nama hiriyyaan dhabdu arabni fuutee walii gadiin si deemti zibaalaa gatuu gabbaatee nama argita dukkaana dhattee nama argita kana hunda yoo hin beekin hin beektu nama waliin argituumi maamma yee an ilmoo qaba mallaqa kiyya baankii naa ergi ilmoo qaba ani mallaqa kiyya baankii naa ergi baankii galfachuu barbaada mallaqa kiyya nama waliin beektu ka baankii naa ergi birriin 3,400 ati tirfee argattu hallayyaa haadhatti obboleetti xiyyatti kana gayaan galee aannan dhugani mallaqa baankii naa ergi maamma ilmoo qaba ilmootiyya mana yaalaa jira abbaan mana ilmootiyyaa narra hin jiru du'ee jira ilmoo yatiimaa guddisa bakka jedhi an ilmoo qaba haadha ijoolleeti ilmoo yatiimaa guddisa ilmootiyya mallaqa kiyya baankii naa galchi arabni baankii sii galchiti nagaa isiitiin balaa takka malee ebedu hawaalaa dalagaa birrii hagana tirfiin jirti ergadhu siin jedhanimi eenyunni gandi isaa eessa abbaan isaa eessa haati isaa eessa fakkeenyaaf mariyamaani kaalidii walitti dhiyaatti intala adeera isaa taati yookaan intala beeraa isaa taati isarra mallaqa galfatti anaa nama gaarii irraan galfadhu yoo siin jette kaalidii mariyamaadhaaf yoo fira ta'ee mallaqa isii guutuu galche ati alarraa itti dhufte jechuudha isiin boru Dubaay dhabdu Itoophiyaa funyaan qabdee irraa fudhatte ati eessatti irraa fudhattaa fi mariyaama amaantee mallaqatti ergite walii hin amanin isiniin jechuu jira asirraa dubartii hin amanin haadhatan ta'e yoo taate dubartii hin amanin bakka afaan oromootiin asirra taa'ee isinii himu jira dubartii hin amanina dubartiin bineessa dubartii irra dhiira dhiyaadha asirra taa'ee waggaa tokko guutuu haadha faatee an dhalee naa moggaastanii isin jecha haadha faatee jedhu kana dhalee naa moggaastanii irra hedduun keessan jala kana teettanii shaamutaa durri jettanii na rabsu turtan gaafan waa'ee dhiiraa isinitti dubbatu tanteetii heeruma dhabde tanteetii abdii kutatte kana booda heeruma teetta nama intala tana fuudhu rabbi na haa agarsiisu jedhaa turtan baran hiree kiyyarra dhaabadhee akkuma keessanii silaa hajjabadheetiin ka silaa yoo tana sheekiin illee na hawwu qeesiin illee na hawwu godhachuu danda'u asirra bahee wanni sa'aatii 24 iyyuu fi waa'ee keessaniif malee dantaarra kaadhe jedhisuu ni danda'a. Arguutti jira na dhukkuba kushina nama miicee argeera dadhabee argeera laffa'ee argee jiraafi waa'ee keessan sa'aatii 24 haasa'a.
Hin dhageettan. Miidiyaa dubartiin gaafa rakkinni tokkorra gahe asirra dhuftee himattu gaafa duraa maaf hin hordofne. Yoo hin dhagahin maaf hin baranne. Biyya tokko dhattanii maal waan tokko coloqi jettan. Taa'a baradhaa hin jarjarinaa. Waraan barruu horani. Bultee itti baata, turtee itti baata, laaltee itti baata. Jaarsi gara sirraa dhaquun qabu, heerumni gara sirraa dhaquun qabu. Obboleetti dhaabattee saree irraa ilmoo dhaluu irra dhaabattee yoo hafte bar intaltee balu osoo heerumin hafte siin jedhan malee kashalabbee irraa ilmoo dhalte siin hin jedhanii bar. Ilmoo abbaa sagalii guddifti siin hin jedhanii bar. Kan kaalidi kaleessatti heerumte waasiin gone abdalla hadhattee heerumte waasiif hin godhuu jechuudha. Ilmoo abbaa sagalii guddisumaaf isin barbaachisa. Biyyatti ilmoo dhaltanii biraa baataniirtan haa xiqqaattu haa guddattu haadha ijoollee 3-4 jira. Dubaay hidhattee ijaasaan isin deemtu kamaaliiti. Haadhii mana hin sobde naan jetta haati ijoollee 5 Dubaay hidhattee heerumaan jirtu ilmoo lafa gadinatte. Eenyuun qabdi ilmoon isaa sun keessatti warri ilmoo dhiiraa qabdan dubartiin ilmoo dhiiraa qabdan ilmoo dhiiraa ristii hedduu fi itti gaafatamummaa hedduu rispoonsabilitii hedduu isinirraa barbaaddi ilmoo dhiiraa yookaan hin dhalinaati goodadhaa ta'a rabbiin isin haa goodu hin jedhu animi. Ilmoo dhiiraa si malee abbaa biraan qabdu. Abbaan kan kee gatee biraa, abbaan ilmoo gatee biraa lite. Ilmoo dhiiraa si malee haadhatti sin toltu, haadha keetitti sin toltu, abbaa keetitti sin toltu, obboleessa keetitti hin toltu. Ilmoon intalaa bariisaa baatee heerumuu dandeetti. Waggaa 15 booda tanyaaphaati jechuudha. Baatee sirraa heerumuu dandeetti. Argitee bakka wayii qabachuu dandeetti jechuudha. Ilmi dhiiraa garuu hamma lubbuun jiraatu hiree kan kee irra jiraata. Lafa sirraa barbaada. Itti fuudhuu sirraa barbaachisa. Isa guddisuu sirraa barbaachisa. Isa barsiisuu sirraa barbaachisa. Kana lafa gadhiiftanii ibiddi isin qabatee shawaan isin qabatee ruuziin isin keessa dhaabatee dhiifa manaa godhaati deemtanii kabiraa kortanii jechuudha. Ilmoo teessan san himaaf hin yaanne. Kan jaamaa dhaltanii daamaa dhaluu soqaartanii isin maaf of hin adabne maaf of hin eegganne qaama keessan Rabbi dhugaa nu dubbise. Meeqa keessantu waggaa 8 waggaa 9 kiniini nyaataa jirtan. Kiniiniin kun macuree keessan gaafa isin gube gaafa macureen keessan isin ciccite gadaamee isaan keessan isin dhumatee akka shaashii haawwanni kenna hidhattuutitti isin ciccite ristiin ati qabdu maali? Ilmi dhiiraa miti ilmoo sirraa dhaluu dhabee si eeguu miti halkan sireerra waliin bultee akka inni fedhutti yoo waliin hin galabbatamini lafa gassidiisata biraa sirra fuudha. Gaafasi ani badeen si'ii jechuudha. Ani citeen si'ii jechuudha. Ani kufeen si'ii jechuudha. Maaf hiree teessaniif hin yaanne? Maaf israafa of gootan? Israafa ta'uu jirtanii jechuudha. Si gahee jennaan si fuudhe bar. Naa geetteertii gahee jira jennaani si fuudhe. Si fuudhe miti irraa dhali ilmoo. Bakka ilmoo dhaltee ilmoo argattee haadha ilmoo taatee kabajamtee jiraachuu qabdaati. Haadha ilmaa taatee biraa deemi. Maaf kukutta gadaameessaa keessan? Meeqa keessan gadaameessaan keessan ciccitu jira hanga ammaatitti? Meeqa keessan? Kaan biyya gattanii, kaan Dubaay gattanii, Su'uudii dhattan. Dubaayittis ilmoo dhaltee gatteertaan biyyatti. Haati tantee biyyee nyaattee, konfii nyaattee, kan abbaan kan kee dhugee sakkaree galee isii dhidhiitu. Kan ollaa waa meeqa jedhuun, kan hattuu jedhaniin, kan kijibduu jedhaniin, kan faradduu jedhaniin, kan budaa jedhaniin, kan bulguu jedhaniin hunda dandeettee si guddifte haati. Akka kan kee 8 heerumuu gollaalle ummaan kan kee. Biyyee nyaattee hallayyaa jala gattartee si dhalteetii akkasitti si guddifatte. Doobbii siin nagaddee kasala siin baaftee hallayyaa meeqa siin seentee si guddifte ummaan tante. Hadha deebitee diqaalaa kan kee Dubaay irraa ittiin galtee si guddisu jirtu. Meeqa keessantu garuma biyyaa nagalchaa, ummama tiyya nagalchaa, ana garuma biyya kiyyaa haadhuma tiyya nagalchaa. Haati tantee si guddiftee kata diqaalaa kan kee maa guddifti? Maaf luka kan kee walitti hin qabne ati? Maaf luka keessan of hin sattarre? Bakka irraa dhaltanii bakka irraa waa nyaattan maaf hin laallanne? Akkuma salphatti luka adda qabanii, akkuma salphatti dhalanii, akkuma salphatti guddisanii ilmoo yoo akkatti guddisan hin beekne maa dhaltan? Keessatti warri ilmoo dhiiraa qabdan. Ilmoo dhiiraa dirqama barsiisuu qabdan. Dirqama lafa kennuufii qabdan. Abbaan kan kee diqaala jedhaani. Situ isarra dhalate malee inni isarra hin dhalanne. Diqaalaa dhandaa jedhaniin mataa ol qabachuu hin danda'u. Mataan isaa akka gadi cabeetti. Obboleessi kan kee diqaala jedhaan osoo inni mana keessa ka'ee afaan takka dubbate. Obboleettiin tantee diqaala jettiin. Ummaan tantee tasi dhalte diqaalaadha jettiin jechuudha. Maafi ofiillee hallayyaa seentanii ilmoo keessanillee dhala keessanillee hallayyaa seenti. Isaayyuu bakka ittiin goone kamaaliiti kati heerumtu qabiraa. Maaltu sirra tare? Kalaas ilmoodhaa gudee darraa si bahee jira. Wali namni heerumuu barbaadu bari shawaa bichaa ofii cabsuuf osoo hin taane ilmoo argachuuf heerumaa bari. Sirraa baate fakkaattiin tante argatteerta ilmoo rabbi gudeeta kan kee irraa baasee jira. Gudeeta kan kee irraa ilmoon argamtee jirti. Kalaas tasii kenne rabbiin tokkicha sii kenne san guddifadhu barsiifadhu qaraasifadhu
ati haadha dhiiraati ati jabdu ati haliima ati khadija jedhamuun gaafa dhala kan kee gurguratte gaafa dhala kan kee guddifatte wasa ka bakka oolee bakka bulee hin beekne mara kan barandaan bule marti mana isaa kan surreen inni dirate hundi mara isaa kan dubartiin inni bira taa'ee qama'ee fi bira taa'ee shiishaa harkise hundi niitii isaa irraa ilmoo dhaltanii kaatanii gaafa kan asirra baatanii iyyitan gaafa quba gurra kaatanii iyyitan namni isin ga'uu hin jiru. Hadda garuu gaafa as taa'ee isinitti haasa'u isinitti dubbadhu durriyyeen kashalabbeen tan jireenya irraa abdii kutatte tan ta'u ofiituu hin beekne sa'aa 24 asirra teettee haasoftu isi anaa jechuudha. Hicciitii dhaltuu itoo Oromoodha keessattuu ta'an amantii musliimaa qabdu utuu asirratti gadi baasanii wallaahi billaahi namni nu balaaleffata. Nu balaaleffata. Eessaa katanii eessa dhaqaan jirtanii baadiyyaa taaksii qabattanii hallayyaa meeqa keessa baddanii. Ati tan osoo namni si miidhe gabbaatee balbala seeraa takka godhattee himachuu hin dandeenye dhiira soquudhaa fi hallayyaa baadiyyaa tana keessa makiinaan akkana kukkutee maculee isii hanga akkanatti arguutti dhagaa seentee muka seentee baatee itti dhaqxi. Hin dhaqnu jedhamee na himame. Hargufamtee akkanatti hanga taaksiin laali qilee seentee akkanatti laali biyyee seentee caccabde. Jedhaa baadiyyaa biyyee kana keessa deemtee hoolaa keessa barbaadatte dhaqxi. Rakkinni tokko gaafa irra gahe garuu gaafa waan takka miidhamte gabbaatee balbala seeraa waajjira poolisaa dhaquun sodaatti. Gaafa aarsaa san kanfaltee baadiyyaatti dhiiradhattu gaafas poolisiin hin qabduun jechuudha hin jirtu poolisiin hadha dandeettii hin qabdan. Namni tokko waan tokko gaafa osoo irra hin gahin ofirraa iyya. Ibidda olla qabate wanni dhaamanii ofirraa dhaamsaniif bar manni gubataa sun kan kee yookaan qabeenyi sun kan kee ta'eeti miti bar. Ka achi gahee ana hanqatu jechuudha. Ibiddi ollaa gahe ollaa hanqatuudhaaf. Wanni namni tokko iyyee ibidda sana ofirraa bahee dhaamsuuf jechuudha. Ana bira akka hin geenyedhaaf. Kan akkamiin wallaaltan isin ilma dubartii taatanii keessattuu dubartii taatanii jechuudha. Akkamiin wallaaltan. Gadaa jaarraa 21 fa'aa keessa jirtanii bara. Gadaa bara hayi dubartii dhalatee jedhan san keessa hin jirtanii bara. Amma Oromoon gisee mammaattu maal jetti? Maali calcal jettarree akka mana dubartiin keessa dhalattee jedhan. Gadaa dubartii ta'uun salphinaa san keessa hin jirtanii bara. Gadaan isin amma keessa jirtan jaarraa 21 fa'aa keessa abbaan barbaade akka barbaadetti akka dubartiitti dhalattee akka dhiiraatti jiraattu keessa jirta. Mirga kan kee gaafa eeddee jechuudha. Bakka dhaabattu gaafa luka lamaan hin gad dhaabatte. Gadaa san keessa jirtanii jechuudha. Maaf of hin laalle, maaf of hin qabne, maaf fedhii lubbuu teessanii bichaa jala deemtan. Kaleessa dogongortanii hadha maan dogongorre. An dogongortuudhaan qulqulluudha jechuu miti. Garuu dogongorri 2018 2025 hin deebi'u. Lubbuutii yabbada malee. Wanni 2024 keessa dabarse 2025 hin deebi'u. Irraa baradha. Irraa of eega. Yoo kaleessa hiriyyaa qabaadhe hiriyyaa hamaa qabaadhe hadha hin jiila irraa of eega. Yoo kaleessa kahatu hadha hinatu irraa of eega. An dhagaa miti ilma namaati. Ni jijjiirama. Silkii bicha saamsiingii nuukii irraa saamsiingii jijjiiruun maal isin fayyada? Nootii hagas bita jechuun maal isin fayyada? Yoo hin jijjiiramin maaliif dhiira komattan? Ati duraan dursitee maal gooteertaa dhiira komatta? Maal gootaniirtanii abbaa manaa keessan komattan? Maal daladdaniirtanii abbaa manaa keessan komattan? Mallaqni keessan harka keessan jira. Namni ukkata kaayee isin keessaa fuudhee jira. Barboorsaa kiyya korojoo kiyya dalagataa ture. Dallaalarraan dalagaa ture. Bayee hojjetaa ture bar. Waggaa takka kafiila jala hojjedha. Waggaa 8 guutuu ala hojjedha. Ani poolisiin guyyaa takka wal argine hin beeknu hin beektani biyya kuweetiin biyya qawwixii jechuudha. Biyya san keessa waggaa 8 ala hojjetaa ture. Mataa gadi qabadhee arabaan walii galee tabira dhaqee hundi akka haadhaatiin na jaalatti. Mataa gadi qabadhee jechuudha. Mana 4 dalage keessatti usuunatti booyan biraa baya. Guyyaa takka arabni alanna darbitee na fuudhanii hin beekan. Ufee eeggadha san keessaayyuu. Ji'a 8 ji'a 9 bira dalagadee arabatti takka of kennee hin beeku. Mallaqni kiisa kiyya keessaa bahee hin beeku. Deemi shintibeetii miiciyoo naan jette silkiin kiyya harka kiyya keessaa hin bayu. Shintibeetii miiciyoo naan jette silkiin kiyya as keessaa hin bayu. Kaardiin fixadhu chaarjiin fixadhu. Maaf ani imaltuudha. Laakoosa poolisaa harkaan dhabu. Maaliif bakka yookaan biiroon silkii sirraa hin kaafnetti laakoosa poolisaa qabda. Poolisni sa'aa 24 bakka ati jirtu lubbuu kan kee dhaqqabaa jechuudha. Dhugaa qabaadhu dhara qabaadhu lubbuun kan kee baatee jirti jechuudha. Kana hin qabdan. Akkuma hoolaa addallee dukkanuma isinitti adda jaarraa 21 fa'aa keessatti illee isin nama ija qabate wanni tokko isin hin galtu isin irra geettu malee. Kalaas gaafa Mariyamaan as keessa dhuftee bootte Faaxumaan jala teettee kolfiti.
Hadda yoo Mariyamaan ulfaan dhuftee yookaan Khadiijaan ulfaan dhuftee as keessa bootte Faatumaan boruu deettee ilmoo qabattee dhufti. Kaleessa jala kana teettee kolfiti. Yookaan iftaani Abdalla birriin irraa nyaata jettee dhufti. Yookaan gaafa kaani Mariyamaan akkana nagoota jettee dhufti. Dirqama wanni anarra gahe maaf sirra gaya? Anarraa maa barumsa hin fudhanne dirqama mana barumsaa dhaquu qabdanii. Gaafa namni tokko waan asirra tokko asirraa si himu dhaltee argitee ati. Gaafa namni waa'ee ulfaa isin himu ati dhaltee argitee. Ati heerumtee argite kaa. Heerumtee argite ati akkamitti argite? Dirqama namni tokko barachuuf mana barumsaa dhaquu qaba. Barachuuf sammuun isaa banaa ta'uuf dirqama mana barumsaa dhaquu qaba. Akkasi beektanis. Dirqama madaan Faatumaa irra gahe Khadiijaa irra gahu malee Khadiijaa wanni tokko isin dubbartu hin jiru. Sammuun isii cufa, sammuun isii qadaaddi. Dhiiruma kana laalame. Dhiiruma kana laala. Dhiiruma amma isin hattuudha maali jettanii hanga gaafa harkaan isin gahatuutitti. Silkiin isaa chaarjiin fixatu biizii hin ta'u lubbuutiyyaa dhagaatiyyaa maaliitiyyaa urgootiyyaa maaliitiyyaa akkasiyyootiyyaa qabbaneessituutiyyaa siif du'ee raka siif rakkadhee raka siif manca'ee jira ka akkuma kunoo sagalee dheengadda asirratti argitan tokko jechuudha. Badeera naan jedhi citeera naan jedhi ka bishaan akkas ta'e ka maaliin akkas ta'e ka dhagaan na nyaate ka samiin na nyaate ka makiinaan na haa nyaatu ummaan tiyya akkas haa taatu maaliin tiyya akkas haa taatu qileetti haaseenu galdalitti waa 99 haasaya. Hagamaaniif haga harkaan gayatuuf. Tooftaa isaan beekan kan isin maa wallaalta. Tooftaa isaan beekan kan isin maa wallaalta. Meena hima maa wallaaltan tooftaa isaan beekan kan. Obsa isaan qaban kan isin maaf hin qaban. Maaf hin qaban isin obsa isaan qaban kan. Isaan waanbichatu tooftaa beekaa. Isin maa tooftaa kana hin qaban. Lubbuu jennaan qalaas lubbuun keessin keessaa baate. Osoo fooqii irraa baddee of hin argitu. Masalaalii mana Arabaa maskootii kortee achi gubbaa isaa miisee gideebifti masalaalii gubbaa dhaabattee osoo lubbuun isii achirra daaraa taate of quban qabdu. Meeqa keessan asitti tiktookii irratti isin argaan jiru fooqii san gubbaa baatanii tiktookii waraabuuf rakkattan isin uummata lubbuu teessan kana hin beekne jechuudha dubartiin mana Arabaa. Fooqii gubbaa san kortee achi gubbaa viidiyoo waraabdu san gallaalaa maskootii sanuu samaayii san kortee obboleettii tiktookiin sitti nafu. Lubbuun tantee homaa sitti hin fakkaanne. Jireenyi kee homaa sitti hin fakkaanne. Leesh beelladaa taatan. Hoolaaf horii irraa wanni garagara isin godhu tokko yoo jiraate yaaduu qofa. Akka ati kottee 4 qabdu kottee 4 qabani. Akka ati boqonnaa fedhan bishaan dhuganii ni nyaatan ni dhugani. Iraftii qaban. Ilmi namaa beelladaa irraa wanni adda isa godhu yoo jiraate yaaduu qofaan. Hoolaa irraa jaldeessa irraa wanni ilmi namaa adda isa godhu yoo jiraate. Kana yoo hin yaadne ati beelladaadha jechuudha. Fooqii san gubbaa rakkattee tiktookii waraabuudhaaf tiktookii boru sirraa gubatu warningi takka. Tiktookii boru hallayyaa sirraa dhaquuf jettee samayii san gubbaa baatee achi yaa jiruu biyya ormaa. Meet of eeggannoon kan kee osoo masalaaliin sun si yaalaa mucucaatee lutti tante daaraa taate maal goota. Waggaa 10 Araba bira jirta Arabatu si yaala Arabatu fincaanii guddaan si jalaa hara. Guyyaa lama mana yaalaa hosi keessatti guyyaa sadaffaa kayyoo hojjedhu siin jetti dadhabnaan ammoo karaa gubbaa si gatti. Osoo sanuu taatee waraqata takka dadhabanii mana yaalaa itti yaalamtan hin qabdan. Baasaboora takka hin qabdan. Hiqaama takka hin qabdan. Adunyaadhaan abaabbalamtanii sheexanaan abaabbalamtanii hiriyaa teessaniin abaabbalamtanii baatan manarra. Gaafa meeshaa keessan kana baasaboora keessan kana gadi gattanii baatan. Laaluu qabdan warri kafiidha jala jirtan warri jala kana teettanii nan dhageeffataa jirtan hiqaamaa keessanii baasaboora keessan gattanii hin bahinaa isiniif hin taane madaamiin maama gara biyyaa galuu qaba haadha xiyyatu du'ee bakka gara biyyaa gala hin deebi'a mindaa ji'a takkaa bira dhiisiti arabni baasaboora kan kee tikkeetti si haa murtu gara biyyaa gali mindaa ji'a takkaa irraa qabadhu maama gara biyyaa nagalchi jedhi jireenyatu sitti ulfaate gara biyyaa nagalchi jedhi eenyummaa keessa waan isin ibsu araba jala gattanii hin bahinaa. Nuti bara ofii kiyyaa badee alo jedhu san dukkana namni miidiyaa qabu hin jiru miidiyaan hin jiru namni nuukiyaa fayyadamee nuukiyaa haasa'u malee achi as dhufe miidiyaan jaarraa 21ffaa keessatti ati maal inni eenyummaa kan kee gattee baate Faaxumaa ta'uun kan kee Khadiijaa ta'uun kan kee mini ingilisiidha obboleettiti baasaboora yoo hin qabne hiqaamaa yoo hin qabne mini ingilisiidhaati jireenyi mini ingilisii jiraata achi erga ta'e erga ala baatee jiraattee ammoo hiqaamaa nati dhayachuudhaaf birrii Itoophiyaa 300 kan faltu kamaadhiiti.
hiree jiraatan namni tawakkaltu lillaahi jiraatan. Tawakkaltu lillaahi. Tawakkaltu lillaahi jiraadhu obboleetti akiraa. Hiqaamaa hojjetattee hiqaamaa malee teettee biyya san keessa hamma rabbiin riskiin kan kee ni jirti jedhe jiraattan. Meeqa keessantu rabbii keessan irratti achi hirkadha yaa rabbi sitti of kenne. Meeqa kamtu ka hiqaamaa qabu si biraa galee osoo ati ala baatee hojjettu. Qoy. Shuuxii kootu bahe. Minniin kun. Meeqa keessantu uduu isin ala ta'e osoo isin warri waraqata qabdan waraqata hin qabne jirtani meeqa keessantu warri hiqaamaa qabu isin biraa gale. Ka poolisiin qabdee karaa malee galchiten jiru. Ka mukaalafaa makiinaadhaa yookaan wanni tokko tokko irratti baheetiin osoo waraqata qabu tikkeettiitti muranii gara biyyaatti darban hin jiru. Maaf rabbiin irratti hin hirkanne? Maaf tawakkaltuu hin dalagan? Maaf tawakkaltuu hin deemne? Waraqata dalagachuuf jettee maallaqa ji'a meeqaa nama guyyaa takka suuraa isaa argitee hin beekne. Fuutee waraqata dallasiifti. Tooftaa dallaalaati kun ammoo. Gaafa Khadiijaan bira dhatte Khadiijaa torbe takka waan takka tumuraafi. Fuudhee silkii itti qabee haasa'i jedhaan. Ji'a hagamis sii fixe. Baasawoortiin hanga ji'a hagamis sii dhufe. Ji'a takka naa dhufe ebeluu gaariidha akkasiyyoo gaariidha wallaahi nama bareedaa irraan dalagadhaa irraan hojjetadhaa wallaahi nama akkasiiti ji'a akkasin naa fidee waggaa akkasin naa fidee maaliyyoo akkasin naa fidee tan inshaallah rifeensisii asii buqqa'ee haga asiititti deebi'eetiin baasa boora fidatte tuni erga inni dhiifama jedhee viidiyoo takka sirraa waraabbadha jedheeni viidiyoo irraa waraabbatte. Gaaf kan Khadiijaan achumaan lakkoofsa isaa gaffuuti ji'a takka hojjetee fidee miree kaatumayyuu heeloo baasa boora akkasina haa gootu barbaada. Obboleettii tiyya abdallatti kennitee baasa boortii ji'a 5 eeggatta. Imbaasiin maqaa nutiin biyya keessa taa'aa jiru. Imbaasiin hiriyyaan tiyya sumayyaan imbaasii irraan sirreeffatte baasa boora. Imbaasiin kan seera qabu kan madaamiin dhadhee sii gaafattu kan ati boru gaafachuu dandeettu kan seera qabu imbaasiin ji'a meeqa taa'utti jira kan mallaqa akkasirraa hin nyaanne. Eessa dhattaatiin jarjarri kan kee xiyyaara bituu deemaartaa samii bararuu deemaartaa isin hin jarjarsu isin hin ariifachiisu. Sila hadhuma haadha iqaamaati hadhuma bartee biyya galti hadhuma mallaqa fuuti hadhuma baasaboortii dhufa hadhuma iqaamaa dhayama hadhuma wanti hundi dhumata hadhuma dhaltanillee hadhuma heerumtanillee hadhuma bakka. Obsa